السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channelك يجلت أرقمتن ويلقى مشرما هركفوني على في كيسا عندك يسنو تقع قدا أصون جنة وردفتوتا هنما أوروتو الشما وردفتوتا كيا بكم جرتنتي نجنك يسنا قاقو الانسرة egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya kanarraa itti bohaartan haadha seenaa fi abbaa seenaa maashaallah tabaarakallah rabbii waliin umrii isin haa dheeressu seenallee rabbii guddisee galmaan isiniif haa ga'u ammallee rabbiin dabalee isiniif haa kennu namni ilmoo hedduun barbaanne hin jiru. Biyya namaa kana keessatti namni ilmoo baay'ee akka wajjin qabneef takka qofa horataa rabbiin ammallee dabalee isiniif haa kennu. Haadha seenaa dubartii baay'ee gaarii dubartii naamusaa fi adaba qabdu kaayiroo keessaa dubartiin hanga ammaa dubartiin tuwwan abbaa manaatiif wal loltee isiin garuu miidiyaa kanarratti dhalaan baay'een asliillee nama gaariidha. Dhalaan baay'een isarraa qabamee akkas ta'ee du'ee koloksii dhugaa maraadhee maalii ta'ee jettu kana maraafuu bakka hin kennine isilleen akkuma san bakka hin kennine maashaallah rabbi waliin isin haa bulchu waliin umrii isin haa dheeressu. Jabaadhu dubartii gaarii dubartii ajaa'ibaati dubartii jimmaati maashaallah warra jimmaati isiini maashaallah tabaarakallah rabbii waliin umrii isin haa dheeressu isiniin jedhee baay'ee isinirraa tola. Abbaa ilmaa haadha taatanii aduwiin keessan ka isin addaan diiguuf ka jidduu keessan seenuuf deemu isinuu bakka hin kennitanii fi jabaadhaan mallee akkanuma namatti toltanii haadha seenaatiif abbaa seenaa innillee bakka hin kenninee fi nama isillee bakka hin kenninee fi nama baay'eedha akka doktor asirraa qabamee jedhu keessumayyuu guyyaa rabbii hundaa kana namni meeqatu du'aa oolaa naa jettu har'a hin duutuu jedhee ofirraa zagga'ee intala samoona duraa tokko maraadhee asliitti heerumu malee jaalalli aslii naqabee maalii ta'e akkas ta'etti miidiyaa kanarraa oolu filaayikii guurachuuf waa baay'ee uumte miidiyaan kun hanga ja'a guutuu tokko akka irra haasa'u goote osoo sanuu dhiirsa qabdillee jedhanii osoo dhiirsa qabdu sagalee isii yeroo isin haasoftu namni hunduu dhagayeetiin jira. Akkamitti namni osoo dhiirsa qabu nama biraa jaaladhee jaalalti irraa na qabde jedha osoo dhiirsa jalaa qabu maal kunoo dhiirsa qabda akkamitti natti heerumu eddaa kunoo dhiirsa qabda jedhanii dhiirsa osoo qabdu kan isa waan godhu anatu beeka atummaan ishiinaa jedhe yoo ishii jedhe mala biraankii jechuun heddi akkamitti namni osoo dhiirsa qabu dhiirsa namaa barbaada. Dhiirri tokko ofii isaatii yoo si jaalatee si fuudha malee namni giddiin gaafatee fi hin fuudhu. Namoonni bultii namaa diiguuf kataabbatan osoo nama garaagaraan bakka hedduu fakkaatu ta'e qaata namoota akkanaa kana qaata fuudhaa jechuudha. Namni akkanaa namatti tola maashaallah namaaf bakka hin qabu bakka hin kennu nama bultii namaa diiguuf deemu amalee rabbi isinirraa haa qabu. Haati seenallee nama gaariidha namni gaariin achuma laalan beeksisa. Badooma fi hama isii guyyaa takka miidiyaa kanarratti hin argine naamusaa fi adabaan taphattullee haasoftullee dubbattee miidiyaa kanarra galti akka nama arrabsuuf waan hin taane namaan takka jetteen beektu ani ofii garuu viidiyoo isii yeroo isii laayivii seentu takka badooma isii dhaga'een beeku. Maashaallah rabbi waliin haa bulchu meqqanyaa isinirraa haa qabu fakkeenya namaaf taatanii
nama bultii ofii alagaaf gurra kennee bultii ofii diigee fakkeenyaaf akka reedii ka dubartii lakkaa'u nama sadaffallee fuudhuuf yaada. Namni jireenyi biyya namaa kana kan nama fide namatti tolee miti osoo namatti toltee namni biyyuma ta'a jireenya biyya baqaa jireenya osoo hin galla jedhanii akka itti galanii hin jirre biyya namaa kana keessatti dubartii sadi fuudhuuf yaala. Namni yoo qabeenya gahaa qabaatee biyya ofii keessa jiraatee fuudhullee homaa miti akkanuma dubartii lakkaanii walitti guuruun bu'aa takkallee hin qabu. Takkatti ma fuudhan san jabeessanii horatuudha laakki qabeenyi gahaadha yoo jedhan immoo biyyuma ofiitti galanii qabeenya maraa fuul qixxeessanii fuudhuudha. Namni gaariin akkana namatti tola dhalaa namaatiif bakka hin qabu. Dhalaan meeqa dhalaan miidiyaa kanarraa doktora asii jaaladhe isaaf du'ee maalii ta'e akkas ta'e asiin deebi'e achiin bahe. Adada dhalaan lama moo sadiin kun akkana osoo jirru oolche akkuma reedii san laakkayaa jechuudha. Kanaafuu ilmoo ofii bashannansiisuu haadha manaa ofii bashannansiisuu akkuma san saballeef nama xiqqaa guddaafuu kabajaa qabu. Nama fakkeessu miti nama dhugaa dubbatee nama wajjin deemu namatti tola jabaadha. Tola malee hedduu